yoo yaa dhaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenya iSotuber bakka jirtanitti nageenya keenya isin qabu jechaa guyyaa irraa Adobe Premiere Pro irratti effect TrackMate Key akkasumas extract effect ka jedhamuu fi video reverse gochuu waliin ilaalla. Hamma xumuraatti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin turaan affeerraa kootii gara video keenyaatti. Jalqaba Adobe Premiere Pro keenya erga haala kanaan banannee maal goona video irratti hojjechuu barbaanne yoo finneeti import godhannaa jechuudha. Sana booda timeline korran geeffadha. Video kanarrattidha kan inni hojjechuu barbaade. Asirraan kan isinitti himuu barbaadu TrackMate Key jechuun barreeffama tokko yookaan taayitilii tokko barreessinee taayitilii sana keessatti video agarsiisu jechuudha. TrackMate Key jechuudha. So haala kamiin akka hojjetamu walumaan ilaalla. As dhufneetu taayitilii barreeffannaa jechuudha. Amma taayitil keessa gallaa jechuudha. As geenye maal goona barreeffannaa reach man jedha. Reach man jedheetan capital lettering fayyadama. Scale isaa xiqqoon guddifadha. Kana keessatti kan ani video kana mul'isu barbaade sana mooda maalin godha kana fuudheen irra keessaan kaawwadha jechuudha. Amma jijjiiramtumtu iyyuu hin jiru barreeffamni irra keessa taa'ee jira yaa waamtan biraan jiru jechuudha. Maalin gochuu qaba amma video mul'achaa jiru kana barreeffamitti kana keessa qofaatti reach man ishee jettu kana keessatti qofa agarsiisuun barbaade. Kanaafuu maalin gochuu qaba effect keessa galeetan TrackMate Key jedheen search godhaa jechuudha. Kunooti TrackMate Key sana booda video korran kaawwadha jechuudha fide. Video kor ergan kaawwadhee jijjiiraman qabu ammas irra kaayeen jira garuu jijjiiraman qabu. Automatically sirreessu jechuudha. Manually fi keenya custom godhanna jechuudha dhaqni. As dhufna TrackMate Key kunooti sana booda addana kana seennee maal goona video tusheetu kanarratti okay goona jechuudha. Yeroo kana ufimasaa automatically jijjiira jechuudha. Amma ilaaluu hin dandeenya. Ifama ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Amma barreeffama sana keessa qofaatti inni mul'achaa jiru jechuudha. Maaltu videoon sun jechuudha. Richman sheetti kana keessatti qofa mul'achaa jira jechuudha. Asumarraan wanti dagachuu hin qabne maalidha? Video kana jechuudha. Maal gochuu hin dandeenya? Keyframe hidhachuu hin dandeenya. Keyframe kunooti jechuudha. Asumarraanis reverse gochuu hin dandeenya jechuudha. Galagalchuu hin dandeenya jechuudha. Asirraanis hin dandeenya karaa biraas immoo isinitti hin agarsiisa jechuudha. Gabaabumatti garuu TrackMate Key jechuun kana jechuudha. Barreeffama keessatti video agarsiisuu jechuudha. Hiikkaansaa yookaan immoo hojiinsaa yookaan faayidaansaa. Faayidaa guddaa ni qabaata. Faayidaan tokko garuu maalidha? Isa kanadha jechuudha. Amma immoo gara extract effect isin dabarsaa faayidaa isaaf haala kamiin akka hojjetamu isinitti hima gara videochaatti. Almost video importing godheen qaba. Yaw video musa kanan fayyadama. Sana booda video kana fudheen asirra kaawwadha jechuudha. Sana booda videoon kun yaw jijjiiramu waayyuu hin qabu waa tokko miti akkuma import ta'etti jira jechuudha. Kanaafiyyuu maalin godha effect keessa seeneeni extract yoon jedhe kunoo naaf dhufaa jechuudha. Extract effectiin kun automatically dhaan inni jedhu jechuudha. Inni jijjiiru maaliif nu fayyada? Black and white yeroo baay'ee wantoota akka animationii faayidaa guddaa qaba gaa'umatti jechuudha. So ammatti garuu black and white jijjiirre yaa custom goone haala nu video keenyaaf nu fayyaduu danda'utti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Faayidaan isaa isa kanadha jechuudha. Kan nuti custom gochuu dandeenyu immoo dhufne eessattidha? Effect controlling jira kunoo asirraanidha jechuudha. Ishee kana black isaa level isaa haala kanaan white isaas haala kanaan hir'isuu fi dabaluu hin dandeenya jechuudha. Softness akka ta'uufis yaa haala kanaan hin dandeenya jechuudha. Amma too ilaalle
haala kanatti nu jijjiireera jechuudha. So isin immoo maalidha akka viidiyoo keessanitti ta'uu fi akkasuma hiika qabeessa ta'eetiin custom gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Faayidaan isaa Adobe Premiere Pro irratti extract effect baay'ee cimaadha. Adjust godha jechuudha. Gabaabumatti kan akkamitti kan akka color correctioniti jechuudha. Waan akkasii jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. So isinis viidiyoo keessan irratti haala isin barbaachisen fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo viidiyoo reverse gochuu yookaan immoo karaa gajjallaa fuulduraa gajjallaan oolchuu bitaa gara mirgaa gara bitaatti galagalchuu jechuudha. Reverse jechuun isa immoo haala kam akka ta'e isinitti agarsiisa gara viidiyochaatti ammas. So reverse viidiyoo kan gochuu barbaade kanadha viidiyoon isaa jechuudha. So maalidha viidiyoo kana reverse gochuun barbaade yookaan galagalchuun barbaade jechuudha. Haala kamiin akka galagalchamuu danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba viidiyoon kun oodiyoon kun wal qabatee jira waan ta'eef walirraa gadhiisifannaa jechuudha. Innis haala kamiin linkii goonaa ufnee jechuudha. Amma addaan walirraa nuuf baheera jechuudha. Maaliif lamaan isaa iddoon linkii ta'ee jirutti yoo galagalchine xiqqoo oodiyoo isaa jalaa miidhuu danda'a jechuudha. Impact gochuu danda'a sagalee isaa. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna? Viidiyoo isaa qofaa godhannee viidiyoo isaa irratti right click fayyadamna jechuudha. Saniin booda eessa dhufna? Speed and duration kan jedhamtu kun jirti. Achirratti okay gaafa jennu maalidha? Speedii jira. Speedii hammamiini akka inni reverse godhu barbaaddaadha as keessatti. So ibbumaan naaf haa ta'u reverse gochuudhaaf immoo kunoo ishee kana nan ibsaa jechuudha. Amma reverse naaf ta'ee jira jechuudha. Speediin isaa 100tiin naaf ta'eera. Durationiin isaa immoo 2:4:28 dha jechuudha. Daqiiqaan isaa sekendiin isaa jechuudha. Akkasumas reverse immoo naaf godhu ajajiin jira jechuudha. Sana booda maaliin godha? Ufeen asuma irratti okay jechuudha. Amma naaf jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Amma duubatti deebi'e. Agartanii haala kanaanidha jechuudha. Amma viidiyoo isaa isinitti agarsiisa. Amma duubatti galagaleera jechuudha. Haala kanaan duubatti naaf deebisaa jechuudha. Maali viidiyoo sana isa fuulduratti ture fuulduratti deemamu ture duubatti deebisaa jechuudha. Reverse gochuun kana jechuudha. Gabaabumatti haala salphaadhaan haala akkasiin fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Dabalatammoo amma viidiyoo yoo barbaade slow motion gochuu danda'a. Slow motion yoo gochuu barbaade yoo speed itti gochuu barbaade dhibbarratti nan dabala jechuudha. Yoommoo slow motion gochuun barbaade nan hir'isaa jechuudha. 75 godha amma fakkeenyaaf. Isaa booda slow motion naaf ta'a jechuudha. Amma slow motion ta'a jechuudha. Ifama slow motion sirriidha. Slow motion naaf ta'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Slow motion ta'a jechuudha. Asumarraan wanti isin raanfachuu hin qabne maalidha? Adobe Premiere Pro irratti yeroo viidiyoo editii gootan maalidha? Qat jedha jechuudha. Akka amma dhaabatu kana agartanii mitiire. Amma akkas qat jedha jechuudha. Inni rakkina hin qabu. Inni sirreeffama jechuudha. Erga hojjettanii editii godhattanii fixxanii booda maal gootu? Amma viidiyoon kun dhumeera yoo ta'e editii ta'e maal goona? As dhufneetu jalqaba lamaan isaa fuunee niisti godhannaa jechuudha. Tokko goonaa jechuudha. Niisti ishee kana fayyadamna. Isaa booda tokko ta'eera amma liinkii ta'eera jechuudha lamaan isaa waliif. So sanaan booda maal goona? Isa qat jedhu kana of keessaa balleessee softii yookaan immoo smoothly ta'eetiin motion smoothly ta'eetiin akka inni socho'u yoo barbaanne maal goona? As dhufneeti sequence keessa gallee maal goona? Render into out sheetu kanarratti click goona jechuudha. Sana booda yeroo sana ofiisaa nuuf sirreessaa jechuudha. Saniin booda haala salphaadhaan viidiyoon keenya nuti editii goone bifa kamiin iyyuu haa ta'u Adobe Premiere Pro keessatti rakkinni yookaan immoo hir'ina jedhee yookaan immoo xiqqoo akka dadhabinaatti kan ilaalu isuma kana qofaadha jechuudha. So maal gochuun irra jiraata? Erga hojjennee booda render gochuun dirqama keenya. Akkasumatti goonee jennaan export goonee jennaan gaafa export ta'e bahus qat jedhamanii namatti hin tolu jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa
viidiyoo keessan edit gootanii xumurtanii sequence keessa galtanii render gochuu hin dagatina isiniin jedha. Egaan viidiyoon keenya irraa kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraan haga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Deebana.